Waboon zoonii bahaa aanaa bookee keessatti humna mootummaa PP irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu beeksise. Har'i caamsaa 7 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo galmeesse isin dhageessisna. Hanga dhuma sagantaa keenyatti waliin turaan affeerraa keenya. Abdii saba Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa PP irratti fudhateen du'aa fi maddoo dandammii hin qabneen adabuu danda'eera. Tarkaanfii kana godina Harargee lixaa aanaa bookee keessatti loltoonni mootummaa uummata nagaa maqaa gibiraan hiraarsuuf bobba'ee haleelamuu maddeen ibsan. Haala kanaan caamsaa 3 bara 2026 araddaa miidhagduu jedhamtu keessatti irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon haleellaa cimaa diina irratti raawwachuu injifannoo guddaa galmeessuu isaa beeksisee jira. Akka ajajoota waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko ibsetti tarkaanfii mootummaa irratti fudhatame kanaan loltoonni mootummaa 5 battalatti yoo ajjeefaman loltoonni 7 ol ta'an ammoo madoo cimaa dandamachuu hin dandeenye rukutamuun isaanii himameera. Dabalataanis waboon aanuma bookee keessatti magaalaa bookee xiqqoo jalatti mooraa waraana mootummaa PP bakka waldayaa jedhamtutti haleellaa akka bakakkaa irratti raawwachuun miidhaa guddaa irratti geessisuu isaa ifoomseera. Akka odeeffannoo waboo zoonichaa irraa argametti haleellaa kanaan loltoonni mootummaa 15 ol battalatti yoo ajjeefaman 20 ol ammoo madoo salphaa fi cimaadhaan rukutamuun isaanii eerameera. Haleellaa cimaa mooraa diinaa irratti fudhatame kanaan booda humni mootummaa lubbuun haftee kan yeroo dheeraaf kaampii waldaya keessa turte sodaa fi kasaaraa irraa kan ka'e mooraa sana gadi dhiisuun keessaa baqachuun himamee jira. Gama injifannootiin meeshaalee waraanaa qawwee EKM hidhannoo guutuu waliin rasaasni hedduu fi uffanni waraanaa hedduun humna mootummaa irraa booji'amanii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'anii jiru. Gama biraatiin uummanni Oromoo injifannoo argame kanatti gammaduu isaanii ibsuun hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomitti waan danda'anii waboo cinaa dhaabbachuu ibsanii jiru. Injifannoon kan uummata Oromooti.